taate nutis Ameerikaanis yeroo barbaannetti warra Iiraan kana haleeluu ni dandeenya jechuudhaani yaada isaa ifatti dubbatee jira. Kana keessatti gartee hojii guddoon takka mootummaa Iiraan tana akka isaan ikoonomiidhaanis hin jabaanne, Gaazaas hin gurguranne, sammuu lolaa keessas akka hin baane isaan godhuudha. Kana hogguu goonu isaan kuni karaa gartee meeshaalee waraanaatii fi biyya isaanii ijaaruu irratti hin xiyyeeffatan jechuudhaani dubbachaa jira isiniin jechuudhaaf. Dubagaa itti aansuudhaan ministeertichi kan waraana ittisa biyyaa kan Israa'el akka jechaa jirutti mootummaan isaanii yeroo tanatti gartee biyyoottan garagaraa keessattuu biyyattii akka Tarkiifaan diina keenya waan taateef jecha Tarkiinis harka guddaa Siiriyaa keessaa waan qabduuf jecha nuti waraana keenya Siiriyaa keessaa deebisuuf hin teenyu jechuudhaan dubbateeti jira. Kana qofallee odoon taane biyyoonni akka Paakistaanii fi Suudi Arabiyaan waliigaltee isaan dhiyoo tana godhan tuni Israa'eliif tan xiyyeeffatte. Inumaatu gartee nuti wanni san akka diigamtu irratti hojjechaati turre. Yeroo gabaabduu keessatti duraan Ijiptilleen waliigalteen san keessatti hirmaachuutu irra ture. Waan nuti dhiibbaa irra gooneef jecha Israa'elis akka achirratti hin hirmaanne akka Ijipt akka gartee walgahii san irratti hirmaattee itti mallatteessine gooneeti jirra jechuudhaani dubbatee jira. Tanagaa amma dura isinii himeetiin ture biyyoottan afran kun Tarkiidhaa fi Suudi Arabiyaa, Paakistaanii fi Ijipt waliigaltee tana karaa ministeera haajaa alaatiin gaggeessaa turaniin isiniin jedhe. Garuu immoo waanuma taateetu tahee akkasitti Ijiptiin gartee booda irratti marii biyyoottan sadeenii kana keessa haftee jirti. Ilaarraan tanaan namni hedduun gartee yaada garagaraa dhiheessaa jira malee maaliif akka achi keessaa hafan hin dubban. Garuu immoo dubbiin arraan tanaa akka ifa gootetti mootummaan Ijiptii tuni United Arab Emirates wajjin hariiroo addaa waan qabduuf jecha inumaatu waraanan isaaniitii fi xayyaarota isaaniitillee United Arab Emirates geessanii achitti gartee mootummaa United Arab Emirates tanaa wajjin akka gartee nagee isaaniif godhuu fi waliin hojjetan irratti waan gartee hariiroo qabaniif jecha hariiroon tuni gara kaaniin warra Israa'elii waan deeggaramtuuf jecha Ijipti akka gartee walgahii tanarratti hin hirmaanne irrattillee hin mallatteessine gooneeti jirraa jaaniiti gaa dhaadachaa jiranii isiniin jechuu fi dhiyaadhaa warreen ammaan tana dhufaa jirtan oduu teenya ammaan tana eegallee kutaa duraatti isiniif hin himata hafteesi harka keessaniin garuu taaptaap godhaa koppiliin godhaadhaa sheer godhaadhaan isiniin jaa. Okay. Tanaatani jidduu gartee waliigaltee biyyoottan sadeen sanii irratti ilaalchisee keessattuu guyyaa kaleedhaa mana keessatti illee xumura irratti gartee hogguu gaafii fi deebii godhaa turre san hariiroon Paakistaanii fi Siiriyaa jidduu Paakistaanii fi Iiraan jidduu jirtu hariiroo haalaan jajjabduudhaati jee isinii himeetiin jira. Hariiroon tuni lola gartee amma jiddu galeessa bahaa keessatti deemaa jiru kana yoo fakkeenyaaf Iiraanilleen Suudi Arabiyaa haaleeltu taate hariiroon Paakistaanii fi Iiraan jidduu jirtu tuni haalaan jajjabduu waan taateef jijjiiramuudhaaf hin teessu jechuudhaan isinii himeetiin ture. Akkasuma sanitti humnoottan addunyaarra jiran gurguddaan kabiraa gartee isaan kana booda akka jiran irraa haasofneetu ture. Kana wajjin arraan tana mootummaan Iiraan gara isaaniitiin akka jechaa jiranitti inumaatu gartee ministeera biyya keessaa kan Paakistaanii wajjin marii gaggeessaniiti turan guyyaa kaleedhaa. Arra garuu immoo itti gaafatamaa nageenya biyyattiidhaa kan gartee maqaan isaa Raazaa fi Hajaanii kan gartee guyyaa kaleedhaa waa'ee isaatirraa fi haalata gartee ammaan tana inni irratti hojjechaa jirurraa isinii himesanii wajjin arraan tana ministeertichi biyya keessaa kan Paakistaan marii waliin godhaniiti jiran. Kanarratti hariiroon biyyoottan lachuutu
akka malee akka waliin jabaatanii itti fufan inumaatu gartee hariiroon isaanii hariiroo arraan tanaa qofa odoo hin taane hariiroo ollaa qofa odoo hin taane hariiroo rakkoo addunyaa tana keessa achi baatee biyyottiin lachuutu akka obboleeyyanitti akka biyyottan islaamaatti waliin hojjetan irratti cimanii akka gartee wal deeggaran jechuudhaan dubbataniiti jiran. Kun egaa hedduu qabxii jajjabduudha. Keessattuu mootummaan Paakistaan yeroo ammaan tanaatti rakkoo hedduudha qabdi. Rakkoon isiin ammaan tana harkaa qabdu tuni rakkoo gartee akka Paakistaan akka gartee Iiraanillee cinaa dhaabbattu qofa odoo hin taane inumaatu gartee gargaarsa addaa akka gootuu barbaadan. Maaliif biyyoottan ollaa kun hundinuu piraaksii jaaniin gartee humnootan garagaraatu jira. Humnootan biyya takka keessa teessee biyya biraa dha'uu dandeessu. Takka ammoo waraannan gartee biyyootan silaa gartee diina biyya isaaniitiin taatee biyya biraa keessa jirtu jechuudha. Akkuma keenyaatti ni beektanii gaafa keenyaaf TPLF oguu gartee Eertiraa wajjin akkanatti gartee walitti dhiyaatanii garuu mootummaa federaalaa haleeluu barbaadan jechuudha. Paakistaan keessaas warruma akkasiitu jira. Garuu Afgaanistaan keessa fa'aa jiran akkasuma sanitti gartee Paakistaan keessaas ni jiran. Jarreen kanas akkaataa gartee itti firraa dhoorkan gara kaaniin Hindiitu jira. Hindiin tunis Paakistaanii hojii diina. Jarreen kunis gartee akkamitti gartee akka fuuldura keessa rakkoo ittiin taane. Saniifuu mootummaan Paakistaan tuni akkanumatti gartee harka Iiraan kana darbuu hin dandeessu. Tana gartee akkasitti quba qabaaddaadha. Maaliif rakkoo guddoon takka Paakistaan Indiyaadhaa fi Iiraan jidduu rakkoodhaatu jira. Rakkoo san gartee amma fuulduratti as baanii irraan dubbatan malee istiraatejikli jarri lachuutu waliin barbaadan. Saniifuu gartee waa hedduudhaatu jira isiniin jechuudhaa fi tana qofallee odoo hin taane mootummaan Iiraan guyyaa irraan tanaa keessattuu gartee karaa ministeera baankiidhaatii fi faayinaansiidhaatiin takka gartee gavarnariticha baankiilee Iiraan bulchuun akka gartee warra BRICS faayinaansii jedhanii gartee baankii warra BRICSitti ida'aman labsii addaa baasuu isaanii miidiyaaleen gabaasaati jiran. Kana akka godhaniifis Iiraan duraanis gartee BRICS keessa waan jirtuuf jecha inumaatu gartee hariiroo addaa warra BRICSii kana wajjin development baankii tan gartee warreen BRICSii kun ijaaratan warri Iiraan kun deeggarsa gartee baankii sanii ta'uun isaanii inumaatu gartee hariiroon biyyoottan kun waliin qaban akka malee akka jabaatu jechuudha. Yaaniiti odeessaa jiraniin isiniin jechuu barbaada. Akka deemuudhaa teessuu fi inumaatu gartee biyyoottan Ameerikaanis gartee waan leverage guddaa gartee Iraaq tanarra qabdu jecha yoo gartee ajaja keenya kan hojii irratti hin hiikne taate horiinis isiniin kennamu jechuudhaan gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa haalaan sodaachisee ture. Dubagaa Prime Ministertichi Iraaq eega gartee biyyatti achi garagalee booda naannoo ollaasaa kana hundaa wajjin gartee marii adda addaa gaggeessuudhaan akkasuma sanitti warra gartee Iiraanii wajjinis marii gaggeessee keessattuu waa'ee gartee jara PMF jaaniin keessa jira dhaabbanni waraanaa kuni waraana Iraaq qabdurra jabaa waraana gartee meeshaa waraanaatiif hunda qabu waraana baajjanni mootummaadhaa gartee isaaniif bahu jara kana gartee diiguu qabnaa takka gartee waraana biyyattiitti haa galanii takka ammoo qawwee isaanii lafa kaa'anii akka gartee nagayaatti haa jiraatan jechuudhaani haasoo gartee marii tana mootummaa Iiraan wajjin illee maratee ture. Okay? Kanumarratti gaa eegi gartee dubbiin tuni gaa deemtee guyyaarraan tanaa ibsa addaa baaseeti jira. Ibsisaa inumaatu gartee dhaabbatoota adda addaa kan biyya isaanii keessa jiru kan gartee humnootan naannoo kanaa wajjin wal deeggaran takka deeggarsa qaban. Humnootan naannoodhaa gujoo gartee irreedduun isaanii warruma Iiraan kana baana. Jara kana wajjin gartee warra deeggarsa qaban warra Iiraan kana cinaa dhaabbatee gartee biyya biraa haleelu kana guutumatti humniti waraanaa warri meeshaa waraanaa harkaa qabaatu baatii Oktoobar tan dhuftu tana gartee Oktoobar as deemtu tanarraa eegalee waraana Iraaq qofaa jechuudhaani dubbachaa jira. Okay? Inumaatu yeroo gabaabduu keessatti jarreen kuni waraana biyyattii jalatti gartee galu takka ammoo kaampiilee teessan hunda gartee gadhiistanii bahuudha. Yoo gartee kaampii teessan kan gadhiistanii hin baane taate nuti humnaani gartee kaampii tana keessaa isin baafnaa jechuudhaani arraan tana ibsa isaa baaseeti jira. Akkasuma sanitti wanni gartee takka jabduun ta'e inni reefuun tana haasawaa jiru ibsi gartee inni labsiin inni baase kun labsii gaariillee haa taatu malee
keessattuu warreen itti gaafatamoota gartee popular mobilization force waryaaniin kuni olaantoonni isaanii gartee generaalonni isaanii faan guyyaa kaleedhaatis ganama kanallee haasoo adda addaa gaggeessaati jiran. Haasoo isaanii keessatti nuti akka barbaannutti humnoonni waraana biraa kan Iraaq keessa jiru hundi isaaniitu biyya teenya keessa akka ba'an barbaannaa jedhanii dubbataniiti jiran. Humnooti waraanaa keessan irraa odeessaa jiran waraana Ameerikaa, waraana Israa'el akkasumas waraanan biyya jiran. Akka gartee amma duraatti gaasni keenya biyya teenya irraa bahee gurguramee Ameerikaan horii keenya fudhattee horii keenya irraa akka gartee qicaqeetti nuu kafaltu hin barbaannu. Okay? Jechuudhaani odeessaa jira jechuudha. So tunis gartee waan ajaa'ibaati. Rakkoon tuni rakkoo gartee yeroo gabaabduu keessatti furamtuu miti. Inumaatu gartee rakkoo mootummaa Ameerikaa dura warri dhaabbate keessattuu gartee biyya kalallaaftuu akka Iraaq tana keessatti fa'a. Jarreen kun yeroo hedduu takka aangoorraa kaan takka ammoo haaluman taananii du'anii saniifuu gartee wanni tuni waan gartee dhugatti qaccalotti gartee hordofamtu jechuudha. Keessattuu yoo lolli Iraan kuni fi Ameerikaadha kan jabaate itti fufuu taate. Okay? So san akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan wanni gartee guddoon dagatanii isiniimu tan Iraanii fi Ameerikaa jidduutti guyyaarran tanaa gaggeeffamaa jirtu tan. Qalbiidhaan dhageeffadhaadha guyyaarran tanaa pirezidaantiin Ameerikaadha Donald Trump. Miidiyaaleen gartee waa'ee isaa oduun gartee guyyaa kaleedhaa isinii hime ta'inni gartee biyya Tarkiidhatti xayyaara Air Force One irraa bahee akkasitti gartee kaargoo makiinaa gartee nyaataa keessa seenee xayyaara biraatiin gara Ingiliz tadeeme san ilaalchisee miidiyaaleen gaafii fi deebii gartee waliin godhaniiti turanii san irratti pirezidaantichi gartee akka jeetti ani waanuma gartee secret serviceedhaa fi akkasumas waraanii naanjuu jalaan deema. Isaaniititu lubbuu teetiif sodaadha xayyaara kanan korinii xayyaara biraatiin deemte jaanii nagaggeesse saniifuu waanuma isaan naan jaan san godhuutu narra ture yeroo saniifi. Garuu immoo egaa akka deemnetti silaa gartee xayyaarri dhugumatti jabeenya qabu. Yoo gartee haleellaa taates haleellaan irraa hafuu dandeessu. Xayyaara Air Force One kana qofaa. Xayyaariin ani deemeen san inumaatu gartee xayyaara silaa irratti haleelamuullee yookaan haleellaan gartee irra gaggeeffamtu taatellee xayyaara silaa ifii isaatiifuu gartee baduu danda'u takka gubachuu danda'u tokko jechuudhaani haasawee jira. So gaaguu kana jiru gara biraatiin wanni pirezidaantiin jechuun jiru ani warreen gartee xayyaara dhiisee xayyaara biraa horeessan lubbuun isaanii gartee bikka hamtuun seenne takkaa'u xayyaarri san gartee isaanis ni eegaa akka gartee namni haasawaa jirutti inumaatu pirezidaantiin gartee kaabineeta isaatii fi ilmaan isaatii fi warra gartee gaazexeessota isaa hojii deemu san hundaa'u bikka hamtutti gartee dhiisee biraa deeme jaanii akka maqaa biraa gartee isaaf hin baafnee fi akkanatti odeessaa jira. Tane ilaalchisee guyyaarran tanaa ministeertichi haajaa alaa biyya Iraan Abbaas Argaacheedha haasawu gartee gaafii deebii miidiyaa hojii godheeti jira. Inumaa gartee akka inni miidiyaadhaa wajjin yeroo gaafiif deebii godhu jeetti nuti pirezidaantii Ameerikaadhaa haleeluu nun barbaachisu inumaatu gartee ni haleelle jennee dubbachuu dhiisiiti. Yaadaafuu karaa keenya wanni san gartee barbaachisaa taate nutti hin mul'anne. Silaa barbaachisaa akka taatu taate wanni dubbannuuf takkallee nuu hin jirtu ture jechuudhaani miidiyaadhaaf gaafii deebiseef jira. Tanaafuu gara wanni inni jechaa jiru haleellaa gartee silaa warri Iraan nurra gaggeessan jedhee pirezidaantiin Ameerikaadhaa dubbachaa jiru tana ifuma isaaniitiif uuman malee tan qabataman lafarra jirtu miti jechuudhaani odeessaa jira isiniin jechuudhaaf. Okay? Akkasitti gartee san quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan pirezidaantiin Ameerikaadhaa waa'ee Hormuz irratti gaafii gaggaafatan turan gaazexeessonni kunuma jechuudha. Hogguu kana pirezidaantiin akka gartee inni jechaa turetti waa'ee Hormuz gartee dubbiin tuni dubbii xumuramtee jirtu
Hormuz keenya nuutu harkaa qabaa. Inumaatu yoo nuti banne malee Hormuz ni hin banamu. Tanaafuu gartee mootummaan Iraan nageewuma gartee waa'ee Hormuz irratti dubbatti malee dubbiin Hormuz xumuramteeti jirti jechuudhaani pirezidaantiin Ameerikaadhaa miidiyaadhaaf deebii godhee jira jechuudha. Okay? Tana ilaalchisee egaa mootummaan gara gartee Raazaa fi takkaa gartee gurbaa jeneraalticha warra Iraan kan waa'ee nageenya irratti gartee guyyaa kaleedhaa shuumame san akka gartee inni miidiyaadhaaf deebii godhetti guyyaa irraan tanaa dhugumatti Hormuz numaa'uu hin banamu tana gartee kaleellee dubbannee jirra amma durallee gartee akka waraanaatti mootummaan teenyas dubbatteeti jirti. Hormuz nuu hin banamu yoo nuti gartee banne malee ammaasis yoo Ameerikaan ulaagaa adda addaa gartee tan nuti lafa keenya tana hojii irratti hiikan malee numaa'uu hin banamu. Garuu Ameerikaan fi warri biraatis gartee Hormuz banamee jira ja'anii dubbachuudhaaf jecha wanni banamu takkallee nuu hin jiru takkaa gartee keenya ja'anii dubbachuudhaaf jecha wanni jijjiiramu takkallee nuu hin jirtu jechuudhaan gara isaatiin deebii miidiyaadhaaf godheeti jira. Okay, san akkasitti quba gabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaadu. Tana jidduu wanni gartee guddoon takka taniin itti ida'ee isinii mutan gartee waa'ee Iraan irratti marii guyyaarraan tanaa ministeera biyya keessaa kan Paakistaanii fi akkasumas san Raazaa fi jeneraalticha gartee itti gaafatamaa waa'ee nageenya Iraan kana jechuu. Okay? Isaan lameen jidduutti marii gaggeeffamte. Amma dura gartee hariiroo Paakistaanii fi Iraan tana hariiroo laaftuttiin fudhatinaa jeettiin isinii irra deddeebi'ee himaa jira. Okay? Keessattuu gartee mootummaan Paakistaan tuni lakkoofsi gartee uummata biyyattiidhaa yoo xiqqaate dhibbeentaan 40 uummata shiyaadhaati. Okay? Warra amantii shiyaadhaa hordofu jechuudha. Jarri kuni Iraanii wajjin akka malee walitti dhiyoodha. Akkuma gartee namni hundinuu kanatti laaftutti gartee Ameerikaa, Saudi Arabiyaa fi Paakistaanii fi Tarkiin hariiroo gartee walitti godhataniif jecha gara lolaa gartee achi garagaluuf deeman kana itti fakkaatti. Dubbiin akkasii hin jirtu. Okay? Keessattuu amma gartee ministeertichi biyya keessaa kan Paakistaan mataan isaatu shiyaadha. Okay? Ifiifuu gartee shiyaadha amantiin isaa shiyaadha. Dubagaa amma isaan lachuutu gartee arraan tana marii tana oguu gaggeessan hariiroon Paakistaanii fi Iraan ta'amma duraa daran akka gartee jabaattu keessattuu yeroo ammaan tana yeroo Iraan gartee lola keessa jirtu. Inumaa gartee lola keessa jiraachuu qofa otoo hin taane riifoormiin waraanni Iraan gaggeessaa jiru. Waraanni Iraan gara isaaniitiin riifoormiin isaan gaggeessaa jiran riifoormii lolaaf qophaa'uudhaati. Okay? Riifoormii ajajni hoguu gadhiifame yeroo gabaabduu keessatti gartee gara lolaa jijjiiru. Okay? San irratti gartee marii gaggeessaa jiran inumaatu gartee hariiroon Paakistaanii fi warra Iraan gidduudha hariiroo daangaa dabartu jaaniitii odeessaa jiran. Akkan hoguu jaan gartee hariiroo waraanaa, hariiroo daldalaa, hariiroo ollaadhaa akkasumas sanitti gartee hariiroo toora gartee istiraatejik levelitti gartee yeroo gabaabduu keessatti ol ka'uudhaaf deemtu jechuudhaani marii arraan tanaarratti inumaatu gartee karaa adda addaatiin akka malee akkaataa isaan gartee koo'aapareet godhan akkaataa itti gartee walii galanii waliin hojjetan jechuudha. Tanarratti guyyaa kaleedhaa maaliin isiniin jee mootummaan Paakistaan akka gartee gareeleen adda addaa keessattuu gartee warri akka Kurdiitii fi warri Iraan tanan barbaanne Paakistaan keessa dabranii akka Iraan haleelan biyyarraa dhorkaa turtee jeetiin kalee isin hime oduun san kalee dhabaate. Okay? So ammaan tana gartee wanni isaan dubbachaa jiran waan san jajjabeessanii gartee itti fufuudha. Okay? So akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Yoo gartee ollaa keetii wajjin nagee qabaatte biyya teetillee eeguu dandeessa. Okay? Tana gartee akkasitti hubadhaadhaan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan oduma tana irratti gartee wanni takkataniin isin himuu okay. Okay.
Oduma tanarratti tanii isiniimu breaking news jedhaan isinima. Breaking newsiin arraantanaa mootummaan Iiraan keessattuu gartee ajajaa waraana Iiraan kan waliigalaa jechuudha. Kan waraanaati kuni IRGC, okay? Ajajaan waraana IRGC dha. Guyyaa arraantanaa miidiyaa Ameerikaati wajjin gaaffii fi deebii godheeti jira. Waraanni IRGC'n miidiyaalee gartee warra dhiyaa kana wajjin yeroo hedduu gaaffii fi deebii hin godhan, okay? Wanni gooneefis miidiyaaleen gartee biyyootan dhihaa kun kana guna kan isin jiru gartee BBC haa ta'u, miidiyaalee Ameerikaas haa ta'u, miidiyaalee biraatu gartee jarreen kun yeroo hedduu gartee gaaffii fi deebii waliin hin godhani. Guddoon takka wanni waliin gooneefis dhaabbata gartee warra Iiraan kana akka gartee diinaatti waan laalaniif jecha takka gartee dhaabbata shororkeessaa jaanii waan yaamaniif jecha jechuudha. Okay? Saniifi gaaffii fi deebiin goone. Dubagaa arraantana miidiyaa Ameerikaadhaa PBS kan jaanii gartee miidiyaa public miidiyaadhaa. Miidiyaa gartee dhuunfaatii miti miidiyaa mootummaati takka gartee miidiyaa ummataati. Okay? Miidiyaa sanii wajjin gaaffii fi deebii godheeti jira. Okay? Yeroo hedduu gartee hogguu mootummaan Ameerikaatis warri biraatis gaaffii fi deebii akkanaa tana hogguu godhan information gartee arkachuu dadhaban keessaa guuruufi. Na dhagaa jirtaniimi? Information gartee hogguu warri Iiraan kana gartee harka isaan gartee arkachuu dadhaban akka laafatti karaa basaasaatiin karaa saatalaayitiitiin waa hundaan gartee hogguu dadhaban interview akkanaa tana godhan. Interview akkanaa tana irratti gaazexeessitoota gartee dhaqee isaan kana interview godhu leenjisanii gaaffiis qopheessanii fi waa hunda godhaniiti itti ergan. Okay? So isinitti haareen ta'in jechuun yogguun gartee waan akkanaa isiniimu isinitti haareen ta'in garuu immoo akkasitti gartee gaggeessa. Dubagaa gaaffiilee gartee hedduudha gaafatan jeneraalicha kana jechuudha. Dura dursoo hariiroon gartee Ameerikaadhaa fi warra Iiraan gidduu jirtu maal fakkaattiidha. Tanarratti gaaffii quubsaadha deebiseefi jira. Akkasuma sanitti mootummaan Iiraan tuni maaliif gartee hufuu diddeedha. Okay? Ammaasis gartee mootummaan Iiraan tuni lola kanarratti Ameerikaa moonee jira jettee ni yaaddi. Yoo gartee moonee jira jettee yaaddu taate haalaataa kamitti if jijjiiraa jirtan. Akkasuma sanitti gaaffiileen biraas gartee isin lola kanarratti misaayilotaa fi kana gartee akkam isin duraa dhumee jiramu ammallee dila qabdan jechuudhaan gartee gaaffii kana tana faadha gaafatan waan ajaa'ibaati. Dubagaa jeneraalichiinis gartee hedduu warra muuxannoo qabu uummata smartiidha. Warra gartee dandeettii qofa odoo hin taane warra gartee experienceidhaan bikka san jiru. Dubagaa gaaffiilee gartee silaa isaan baruu barbaadan irra hedduu siidhaa hin deebisneef. Okay? Tana keessatti inumaatu gartee wanni takka ta'e inni jeen tan nama ajaa'ibsiiftu keessa nuti jidduu lolaa san daran ammaan tanaa'u misaayilota hedduu oomishu jirraa jeen. Yoo xiqqaattee jeen gartee misaayilota kan nuti guyyatti oomishnu lola ammaan tana gaggeeffame kana keessatti ittiin fayyadamnee jeen. Hogguu gartee kana jiruun gaazexeessichi gartee misaayilota kana eessatti oomishtanii jeen lafa jala moo lafa gubbaadhaa mee bikka akkam faadhaa jeeti gaafate. Dubagaa tana hunda gartee gaaffiin akkanaatu na hogguu dhufte namni gartee gaaffii tana deebisu amma dur yoo yaadattan irreedduun keessan gartee yoo quba qabaatan hin beeku waraanota gartee Afrikaadhaa tokko akkanatti gartee gaaffii gaggaafatan. Waraanota Afrikaadhaa warra gaara keessa jiru warra gartee mootummaa faadhaa wajjin wal loluu barbaaduu fi warra daddaa gaaffiilee kanaa tana gaafataniiti ifiif gaaffii kanaa tana deebisan dhugumatti gartee jarriin beeku mire hogguu gaaffii kanaa tana deebiste booda gartee ifumaa fi if basaaste jechuudha. Achi booda gartee bikka ati jirtutti si jala deemaniituma dhukkee si kaasan. Okay? Riphee loltoota biyyootan hedduudha akkana godhan. So gaa bar kana hundaa gartee hoggooti misaayilota gartee eessatti oomishtaa. Lafa jala moo lafa gubbaadhaa. Kan lafa jalaa kunoo naannoo kan faadha jiraa. Sini galtee je'ee gartee hogguu gaafatu. Inumaatu gartee nuti ammaan tana dandeettiin teenya dandeettii misaayilota qofa odoo hin taane dandeettii gartee teknoolojii. Misaayilota kana yeroo biraatiin isinii hima waa hedduu godhaa jiran warri Iiraan. Okay? Yoo yaadattan warri gartee mana keessa jirtan
amata dabreni adattani hoggu gartee lola guyyaa 12 gaafa godhan takka lola san booda ministeeronni gartee warra prezidantiin Iiraan yeroo sanitti Pezeshkian kuni Raashaa dhaqee ture yoo yaadattan warri mana keessa jiraatan mallattoon godha Raashaa prezidantii Raashaati wajjin walgahii godhaniitu turan okay yeroo san isinii himeetiin ture akkaataa gartee prezidantiin Raashaadha nuti odoo gartee prezidantiin duraanii hin du'in jechuu okay nuti Iiraan tana karaa waraanaatiinis waliin haa hojjennu dandeettii gartee isin qabdanii fi dandeettii teenya wal cinaafinne akkaataa gartee biyya teessanis rakkoo adda addaa keessaa itti baafa kanarratti keessattuu gartee waa'ee misaayilotaatii fi waa'ee gartee air defense irratti nuti gartee teknoolojii addaa qabna kana waliin haa hojjennu jennee kadhannee turre garuu jarri kun gartee warra hedduu gartee ifi lubbuu isaaniitti amanu okay sabboonummaa jajjabduu warra qabu waan ta'aniif gaafa san odoo gartee lafti nagayaa nuti gaafanneeti nu didanii je'ee Puutin akkanatti gartee miidiyaa irratti haasawee ture yoo yaadattan okay ammallee jeemaas Puutin yeroo sanitti gartee ammallee carraan gartee nuti isaanii wajjin hojjechuudhaaf banaadha yeroo fedhanitti gartee waan fedhan irratti nuti isaanii wajjin hojjechuudhaaf qophiidhaa jeeti gaaffii gartee deebii gartee warra miidiyaatiif godhee ture ni yaadattanii yeroo san akkas jeekaniin isiniin yoo yaadattanii jechumaa fi arraan tana garuu immoo arraan tana garuu loluma gartee ammaan tana deemaa jiru kana keessatti dandeettii addaa akka horachaa jiran ifiifi dubbachaa jiran okay dandeettii addaa dandeettiin isaan horachaa jiran tuni dandeettii gartee yeroo gartee lolli kun deemaa jiru lola kana qo'achaa jiran akkaataa Ameerikaan lolatti gaggeessitu warra taa'ee qo'atuutu jira warra gartee istadii godhu akkaataa Ameerikaa tana itti haleellu nuti barnoota gartee ka amma dura irraa fudhannee fi ka amma gartee lola kana keessatti irraa fudhachaa jirru kana hundaa'u walitti idaaneeti Ameerikaa tana ofirraa dhoorkaa jirraa jeen jeneraal interview ajaa'ibaati dhugaan isiniin jaa okay so dubbiin gartee achitti hin dhaabbattu inumaatu gartee ammaan tana teknoolojiilee adda addaa gartee tan waraanni Iiraan irratti hojjechaa jiran okay wanni gartee isaan irratti hojjechaa jiran waan akka malee nama ajaa'ibsitu program arraan tanaa odoon taane program yeroo biraattiin gartee isiniif himuu ta'a let's see okay warri mana keessa jirtan akka isaan taap godhaan kasu yoo inni gartee waan san qabadde isin hin garsiisa okay laala waan tan duuba laalaadha waan gartee saatalaayitiilee adda addaa gartee ta'e isaan ammaan tan irratti hojjechaa jiran dubbuma lolaa tana keessa okay dubbuma lolaa tana keessa saatalaayitiilee adda addaa gartee ta'e isaan irratti hojjechaa jiran okay san qofallee odoon taane misaayilootaas haaree akka tolfachaa jiran misaayilota gartee kan guyyaa tokkotti oomishnu guyyaa tokkotti haleelaan jirru jeenitti deebii deebseef kan torbaanitti oomishaa jiranii miti beekaa waan guyyaa tokkotti oomishnu guyyaa tokkotti fixuu hin dandeenyu lolarratti jechuu jiran ammaasis biki gartee oomishni keenya duraanirra amma jabaatee gartee itti fufuu jira jechuudhaani deebii deebiseef jira okay so tana yeroo biraa irraa haasofne yeroo biraa gartee prograama biraa irratti irraa haasa'uudhaaf teenya tanaatiin gidduu gartee oduma pirezidantii Raashaati irraa haasofnu
wanta gartee ta ajaa'iba irraan tan inni dalagirraan isinii hima. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti warri gartee gaa uummanni gaa Raashaadhaa kuni keessattuu gartee naannoo magaalaa guddittiidhaa Maaskoo takkaa'u Seent Piitersbergii fi kana gartee hogguu jiraatan yeroo takka takka mootorkeedii isaa gartee makiinaalee isaan deemtu tana karatti inni arkan. Karaa irratti gartee hogguu motoroonni gartee karaa kana cufanii akka malee caan namayyuu gartee gaa makiinaa isaatiif hajaaniiti gartee viidiyoodhaan waraaban. Arraan tana garuu wanni ajaa'iba namatti ta'u makiinaa isaa tana gartee isii karaa irra deemaa jirtu asii gartee uummanni ijoolleen gartee kana dhadhaabbattee gartee waraabdi. Ijoollee dhadhaabbattee waraabdu tana inninis gartee arkeetiti makiinaa dhaabee gabbu'ee ijoollee tana dubbisee footoo wajji ka'ee deebi'ee akkasitti gaa makiinaa isaa seenee karaa gartee itti deemaa jiru sanitti kute. Wanni nama ajaa'ibsiisu yeroo gartee ammaan tana mootummaan Yukureen faan gartee nuti Raashaa akka malee diigaa jirra, sodaachisaa jirra, sossoo'uu sodaatanii jiranii biitti isaanii diigamaa jirti. Yaani gartee odeessan kana Puutin akkanatti gartee magaalaa keessa dhaabbatee viidiyoo kanaa tana gartee hogguu waraabanii akkana gadhiisan inumaatu gartee haalaan biyyattiin gartee akka gartee nuti dubbachaa turretti waraanni isaanii gartee akkaataa itti hojjechaa jiranii fi inumaatu gartee moo'ichi isaan lafa agarsiisaa jiran kuni biyyoottan dhiyaa kuni miidiyaaleen isaanii irraa dubbachaa jiran malee lolli isaanii kuni gartee akka malee akka jijjiiramaa jiru ifa. Keessattuu gartee yeroo ammaan tana mootummaan warri dhiyaa kuni misaa'iloota gartee adda addaa tana mootummaa Yukureen tanaafis yeroo isaan dabarsanii kan nuti didan kana keessatti Raashaan akka malee gartee isaan kana moo'aa jirti jaaniiti gaa odeessaa jiranii. Footuma tana gartee itti daannoodhaan akkuma kanatti gartee akkuma duuba gartan kanatti makiinaa tana keessaa gabbu'ee akkasitti gartee ijoollee as dhaabbatu tana hunda harka fuudhee footoo waliin ka'ee wajji haasawee akkasitti gartee makiinaa isaa seenee biraa kute. Sanis gartee waan ajaa'ibaa takka quba qabaadhaadhaa isiniin jechuufi.